Addunyaa keenya irratti mallattoowwanii fi sochiiwwan namoonni ittiin walii galan kan adda addaa ta'an ni jiru. Isaanis gadda, gammachuu, kallattii fi wantoota nutti dhagahaman salphumatti ibsuuf gargaaru. Haa ta'u malee mallattoowwan kun keessattuu mallattoon harkaan mul'isaman biyyoota hundatti kan wal fakkaatan haa nutti fakkaatu malee biyyoota garaagaraa keessatti hiika adda addaa qabu. Yoo tasa biyyoota alaa deemtan mallattoowwan harkaa biyya keenyatti fayyadamnu biyyoota alaa kan akka Ameerikaa, Ingiliis, Chaayinaa, Faransaayii fi kan kana fakkaatan keessatti hiikaa wal fakkaatu qabu jettanii akka hin salphanneef dursa hiika isaanii beekuun barbaachisaadha. Hiika beeknurraan ala kan ta'e irra darbees balaa biraa nurraan geessisuu mallattoon danda'an ni jiru. Nu biratti jaalala kan ibsan isaaniif jibba, nu biratti tole kan jedhu isaaniif hin ta'u jechuun ni danda'a. Qophii keenya har'aatiinis mallattoowwan harkaa biyyoota garaa garaa keessatti hiika akkamii akka qaban kan waliin ilaallu ta'a. Isaan keessaayis 9 filannee qophii keenya har'aatti isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii. Saglaffaa mallattoo okkee. Haa jennuutii biyya Faransaay magaalaa Paaris keessa jirtu. Nyaata ajajjanii osoo nyaachaa jirtanii keessummeessaan dhufee nyaatichi akkamii osoo isin hin jedhee isin immoo nyaatichi baay'ee mi'aawaa fi gaarii ta'uu isaa ibsuuf jecha akkasumas dinqisiifannaa keessan agarsiisuuf quba keessan jalqabaa lamaan walitti qabdanii haala viidiyoo irra jiru kanaan yoo mul'istan keessummeessichi fuulli isaa yommuu gurraacha'uu fi yommuu aaru agartu. Maalan balleessi jettanis gaafachuu ni dandeessu. Biyya Faransaayitti mallattoon kun zeeroo, hin ta'u, hin mi'aawu, bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu isinis mallattoo kana biyya Faransaayitti osoo fayyadamuu baattanii gaariidha jennee isin gorsina. 8ffaa mallattoo laayikii. Yeroo tokko tokko wanta tokko jaallachuu keenya mul'isuuf jecha quba keenya abbuudduu ol kaasuudhaan mallattoo laayikii jedhu agarsiisna. Wanti kun sooshaal miidiyaa irrattis wanta sana jaallachuu keenya mallattoo agarsiisu ta'ee ni beekama. Biyyoota hedduuttis mallattoon kun wanta sana jaalladhe, jabaadhu, gaariidha hiika jedhu qaba. Haa ta'u malee biyyoota akka Iraan darbee darbees naannoowwan Xaaliyaan keessa jiranii fi biyyoota dhiha Afrikaa keessatti hiikaa jibbisiisaa waan qabuuf mallattoo kana biyyoota kanatti osoo fayyadamuu baattanii gaariidha. 7ffaa quba lama. Mana nyaataa keessatti yookaan immoo suuqii yommuu deemtan wanta lama bitachuu yoo barbaaddan mallattoo quba dijjuu lamaan kana fayyadamuun kan baratamedha. Itti dabalees mallattoon kun biyyoota hedduu keessatti mallattoo nagaa fi mo'insaa yookiin immoo viiktoorii ta'uun hojiirra oola. Haa ta'u malee mallattoon kun Faransaay keessatti of eeggannoo kan isa barbaachisuu fi akka barbaannetti mul'isuu kan hin dandeenyedha. Mallattoo nagaa akkasumas lakkoofsa 2 ibsuu yoo barbaanne keessi harka keenyaa nutti garagaruu qaba. Kun osoo hin ta'in mallattoo kana keessa harka keenyaa gara nama sanaatti yoo garagalchine hiikaa jibbisiisaa waan qabuuf walitti nama buusuu danda'a. 6ffaa quba agarsiistuu. Wanta tokko agarsiisuuf yookaan immoo kallattii mul'isuuf quba kana fayyadamuun kan baratamedha. Kunooti, achi jira, achiin darbe, isa kana fi kan kana fakkaatan jechuuf mallattoo kana biyya keenya dabalatee biyyoonni hedduun ni fayyadamu. Haa ta'u malee biyyoota akka Chaayinaa, Jaappaan fi Indooneeziyaa keessatti mallattoon kun hiikaa salphataa, kashalabbee, jeeqaa fi saalfataa jedhu qaba. Kanaafuu biyyoota kana yoo deemtan mallattoo kana osoo agarsiisuu baattanii ni filatama. 5ffaa biyyoota akka kibba Kooriyaa, Chaayinaa fi Jaappaan yoo deemtan wantoota kana osoo gochuu baattanii ni filatama. Muka lamaan nyaata ittiin nyaatan garagalchitanii kaa'uun salphina waan ta'eef akkas akka hin goone. Biyyoota daawwannaaf deemtan kanatti yoo akkas gootan mallattoo carraa hamaa waan ta'eef kabaja keessan dhabuu ni dandeessu. Kanaafuu muka kana karaa qal'aa gadi, karaa furdaa immoo ol gochuu qabdu.
Chaayinaa fi kibba Kooriyaatti nama 2 fi isaa ol taatanii nyaatarratti yoo dhiyaattan wanta fedhellee yoo ta'e namoonni akka nyaata isinitti kennan gaafachuun dhorkaadha. Hagamillee nyaanni sun isinirraa fagoo yoo ta'e ofii keessaniif fudhattu malee nama hin gaafattanii. Afraffaa furrii fudhachuu. Biyyoota hedduu keessatti sababa qofaa fi yoo tasa furriin isinitti dhufe sooftiidha fudhachuun kan baratamedha. Haa ta'u malee biyyoota akka Chaayinaa, Jaappaanii fi Kooriyaa keessatti gochi kun jibbisiisaa waan ta'eef yoo furrii fudhachuu barbaaddan iddoo namni hin jirre filachuudhaan yookiin immoo namni kamuu akka isin hin agarre yommuu mirkaneeffattan qofa fudhachuu akka qabdan ni hubachiifama. Sadaffaa harka marachuu. Yommuu nutti qorruu fi wanta tokko haalaan yommuu dhaggeeffannu harka marachuun wanta baramee fi rakkina kan hin qabnedha. Haa ta'u malee mallattoon kun biyya Fiinlaand keessatti hiikaa hin ajajamu jedhuu fi sirna dhabeessa ta'uu mul'isa. Kanaafuu harka marattanii deemuu fi namoota waliin haasa'uun tuffii kan agarsiisu waan ta'eef biyya kanatti osoo fayyadamuu baattanii gaariidha. Lammaffaa rifeensa namootaa qaqqabuu. Biyyoota hedduu keessatti rifeensa namaa qaqqabuun hiikaa walitti dhufeenya dhihoo qabaachuu fi nama sana sossobuu qabu yommuu ta'u, biyya Taayilaand keessatti garuu rifeensa namaa tuquu dhiisaatii gara rifeensa isaatti harka keessan yoo geessitan keessumminni keessan yookiin immoo hiriyyummaan keessan boolla lixe jechuudha. Sababni isaas biyya Taayilaanditti harka rifeensa namaa irra gochuun nama sanaaf tuffii qabnu agarsiisuu fi nama sana gadi qabnee mul'isuuf kan itti fayyadaman waan ta'eef mallattoo kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa harka ol fuudhuu. Biyyoonni garaagaraa nagaa wal gaafachuuf mallattoo adda addaa fayyadamu. Biyyoota tokko tokko keessatti haalli nagaa itti wal gaafatan kan nama ajaa'ibsiisudha. Biyya Fiinjii jedhamtu keessatti harka ol fuudhuun kan baay'ee baratamedha. Haa ta'u malee biyya kanatti harka yommuu ol fuutan yoo xiqqaate daqiiqaa 10 turuun dirqama keessanii. Bashannanaaf deemtanii nama achitti argattan tokko harka fuutanii hoggasuma wal gadhiisuun hin hojjetu. Dirqama daqiiqaa 10 yookiin immoo isaa ol wal qabachuu qabdu. Kanaafuu nama sana muddamtanii yookaan isinitti toluu didee daqiiqaa 10 osoo hin guutin yoo gadi dhiistan akka nama sana ofirraa dhibdanii fi akka garaa jabaataa taatanitti waan lakkaawwamuuf dirqama kana ba'uun keessan waan hin oolledha. Walumaa galatti addunyaan kun wantoonni hedduu kan wal ishee fakkeessuu haa nutti fakkaatu malee keessi ishee garuu taateewwanii fi mallattoowwan garaagaraa kan qabdudha. Kanaafuu isinis wanta biyya keessanitti godhamu biyya biraattis ni godhama jettanii osoo hin beekin balaa irraa akka hin buune dhaamaa qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Nagaatti.